Maqaa Yesuusiitiin mana kana ijaaruu jirra. Dubbataa waan ta'e. መጋቢ ድንጋይ ያነሳ ነው። ጥሩ በርቱ። እሺ ውጂ ባይ አካ ጋሪት ኢtti deemisan jira. አሜን hojii waaqaa hojiin mana waaqaa itti fuufee jira. Kanaan achi fedha waaqaa yoo ta'e torbaan itti aanu itti fuufa. Namoonni bacaa hirmaatanii irratti hojjetanii wama hojjetan hundinuu jaalala waaqaati hojjetamaa jira. Waaqni marroo humna kana kenneef maqaa isaa galatoomu. Baay'ee paasterii akkas achi buna isinii dhaabisaa jiranii akkas amma wanni waaqa galateeffannu makiinaan siinoo kudhaan kun karaa waaqi fi dhufuu jira. Mana simmintoon finfinne amma makiinaa 150 fe'amee dhufuu jira. Amma yeroo kana manni kun gara fooqii jijjiirama. Amma nu waan jennu abbayineellee dhufaara kontiraaktira amma namni yaada nuu kennu meggaabii tartara jalqaba amma paaster nuu kennee ture amma meggaabii irraa yaada fuudhisa. Amma baay'ee kanatti tolu soorestoota mana sagadaa kana marti isaanii muyaa qabanii dandeettii qabanii gad jedhanii hojjetanii kunoo ifuma innaa isaan dhakaa guuraa biyyee bukeessa dhaquu jirra. Kanaaf namoonni naannoo kana jirtan marti deeggarsa mana sagadaa kanaa haa gootan jaalala gooftaatti sin kadhanna gad jechuu keessa ol jechuu jira. Keessumattuu hin xumuran hojii guyyaadhaa adda dhoofte akka eegummaa dhufte eegee argite kana maal sitti amma maaltu si keessa akka gammachuu guddaan natti dhagameera. Akka mul'ata mana sagadaa hundeessaa qulqulluu akka gaggeessitoota waldaa haadhota gammadi guddaan natti dhagameera. Waan xiqqoon jalqabanii xumuruu isaaniirraa barate. Eebbifam nama waaqaa Roobaa akkasuma yaada gabaasitee nuu kennita Piroofeesar Roobaa. Kanaafuu wanna isiniin jedhu dhageettoota kennallee wanni isin ergaan dabarsu mana waaqaa ijaaris jireenya mana waaqaa ijaaris leeyi mana waaqaa ijaaranii karaa dheeraa deemanii lubbuu fi dheereffatanii warri mana waaqaa ijaare mana waaqaa ijaaraa barri bara mana waaqaa ijaaranu barri bara mana waaqaatiif kennanu foon keessa magaala keessa zorsina birri keessa mana waaqaati ijaara mana waaqaati dhaabbadha irsi dhalootaa dhaabbachiinne hin dabaranne amma kunoo namoota gurguddaan gidduu jiran kana kunoo warri xiqqaan guddaan hojjechuu jirra mana waaqaa ijaaraa asi qofaa miti addunyaa irratti yeroo mana waaqaa ijaaru galatoomaa isiniin jedha meraakil hool. Namoota hagasii asii argamee hojjetiisa isaatiif maaltu sitti dhaga'ama? Akkeessa kiyyaa dhugaa isiniin jedha amma kun amma abbootiin gurguddaa asiranii kun amma akka sana Piroofeet Ambessaa jedhamanii hojii fi dhiisanii dandeettii fi dhiisanii bara keessa mana waaqaa ijaaratanii akkuma isaan kun Piroofeet Iyyaasuu Dhaggaayee jedhamanii kun as jiranii Abirish akkuma isaan namoota gurguddoo as jiran kun humna fi kennanii yeroo fi kennanii mana waaqaa ijaaruu jiranii waaqi bara isaanii ijaaruudha. Warroottan demoo isaan deeggaratan humna keessanii birri hin ta'e moo karaa fedhe addunyaa gubbaatti mana waaqaa hin jaarratanii jedha galatooma waaqa jiraataa bara baraati. Eebbifame amma namni waaqaa hojii adeemsisaa jiru bulchaa Iyyaasuu irraa yaada gabaabaa fuune. Duraan dursee guddisee waaqa kana hunda carraa mana isaa ijaaruuf naa kenneen galateeffadha. Mana waaqayyoo ijaaruun taphaa miti. Waaqayyoon gaafa mana isaa ijaaranu xibabuu Solomooniin akkas jedhe warra Daawit ijaarisa kana ilma keetti ijaaraadhe garuu bara Daawit eega dhooge bara Solomoon immoo mootota tintaanni fa'a warra miseensa dannii gubbaatti warra aangoo qabanu warra kana hundumaanu waan mana waaqaatti barbaachise deeggarsa tolchaa jedhame kallattiifanii kunoo dhufanii kunoo dargaggoota keessaan abbootii keessaan badhaafaan dhufanii bara waaqayyo tan kaasirratti hojii hojjetamu itti galateeffadha. Kana qofaa miti kun mana dhakaa fi simmintoo mukaan ijaaraa jiru jechi waaqayyo innaa dubbattu mana amma kun mana duraa caalaa ulfinni kan mana duubaattuu caaladha. Manni duubaa sun immoo onnee kennaa guddittiin tokkummaa as jiru kun ijaarama onneerraan kan ka'e tokkummaa qulqulluuraan kan ka'e malee namni dirqee namatti fidan jiru. Kanaaf kanuma jedha warra asin walii hojjetaa jiranus
Galatoomaa eebbifamaadha. Isinis kaameraa nuttanii nu cinaa dhaabbachuudhaan baay'ee isin galateeffannaa eebbifamaa. Waaqayyo bara baraatiin haa eebbisu. Yaada nuu kennitaniif eebbifama. Dargaggeessa akkasuma sooressa dargaggeessa mana sagadaa dargaggoota mana sagadaa hundee kitaaba qulqulluu Abrahaam Abbebee irraanii yaada fuuna Waaqayyo isaan haa eebbisu. Anillee akka malee na gammadeera. Sababi isaa hojii mana waaqaa bara dargaggummaa kiyyaatti argadhee hojjetuun anaaf eebba guddaadha. Kanaaf warri cinaa jirtanullee kan mana waaqaa hin jaarre gamanumaa ergaa isinii dabarsa. Gara mana waaqaa koottaa yeroo qabdanutti humna qabdanuun mana waaqaa jaarisaaf jabaadhaa as bira bu'aa isinii jedhuu barbaada. Waaqayyo Kanaaf baay'ee natti toleera. Gammadeera. Paaster Ashannaa fi namni isaan beekne hin jirtanu isa laala yoo isaan mana waaqaatiif yaada kenna. Eebbifamaa guyyaadhaa kan Waaqayyoon nagaa nuu kenne humna nuu kenne hojii mana Waaqayyoo hojjetiisan jirra. Waaqayyoonis na eebbisu namoota bakka kana argamanii hojii mana Waaqayyoo jaalalaaf tokkummaan asitti hojjetaa jiranullee Waaqayyoo isin eebbisu gabaabumatti eebbifama. Ameen.